ጊዜ ዋይ ጃርሳፍ ጃርቲ nama kuma shanii kuma diddama teessanii dhaggeeffattan waan nuti biyyaanu baase waan bira waan irratti wal geenyu waan bira ara rabbi sodaadhaadha amma nama kuma tokko 800 jirra ko haasonaan kuutallaa fiigan በጣም ይገርማል ወላሂ እና ከሲ አኒ ምክንያ ረክሳዳ ኪ ኑጋዳ አርጌን ቱሬ ቪዲዮታ ከነጅተኒ ኤሮ ረት ድበተኒ ያውንሌ ድበቹፍ ሶንታኒ አምሌ ባየው ድበዱን ቀቡ biyyi keenya nagaa hogataati malee nageenyi rakkisaadha. Waaqayyoon nagaa isaa buusu irratti hojjechuudha irratti dubbachuudha sirrii kee jettee waaqayyo isa eebbisu makii. Ankanis dubbachuun ture arras dubbachuun ture boorus boorboota saniin dubbadhe gisuma hundaahu anka furmaanii dhufutti fiinee maallaqa olir qabu irratti xiyyeeffatu osoo hin ta'in rakkoon sun uummata irraa akka dhaabbattu qaamni uummata san miidhaa jiru akka adabatu mootummaan akka irraa dhaabsisu godhuu qabna malee waan takka yoo arras arra maallaqa oli gurree midhaanis ta'u waan tokko fi'anii geessaniif boorus irratti gubatamanni boorus hin du'an oromoon rakkinaa miti osoo qabaniiti qabeenya isaanirraa ajjeefamaa jiran bar saamamaa jiranii bar rakkoontu yoo hin hiikamin rakkoo maallaqaan hiikamtu miti rakkoo sagaleen iyyinee iyyisiisnee hiikuu dandeenyudha malee osoo rakkoo maallaqaan hiikamu ta'e oromoon meeqaatamtu waan qabu guree rakkoo san hunda ofirraa hiika wallaahi laaziim biyya jirutti daleeyne anqa dandeenyu waan qabnuun osoo rakkoo maallaqaan hiikamu ta'e rakkoon Itoophiyaadha ni hiina wallaahi rakkoo uummata keenyaa jechuudha gar rakkoo maallaqaan hiikamu miti rakkoo iyyinee sagalee teenya dhageessisnee hiikuu dandeenyu malee sanuu lammiif lammiinaa iyyu lammiidhaaf iyyuu qaba oromoo wal malee fira hin qabu hundin gamasiif gamanaan qabeenya keenyarraa nu saamuudhaaf qabeenya keenyarraa nu buqqisuudhaaf lafa teenyarraa nu buqqisuudhaaf malee namni oromoon fira qabu tokko hin jiru oromoo wal malee kutaa 11 malee oromoo kutaa 11 wal malee wallaahi waan qabdan ollaallee ollaa qabdanii jiru jechuudha biyya biraa kan isin saamu nu saamuudhaaf oromoo chukkoo warri jaan kun warra nu saamuudhaaf malee warra nu jaalatee miti qibiyaachoo maaraachoo warri jaan kun warra nu miidhuudhaaf dhufe malee warra nu jaalatu dhufe hin jiru kanaafuu oromoon dhugaa ofitti himee fira wal malee kan qabne walitti himne waliif dhaabbachuu qabna waloon deemuu qabna jechuudha saanamni waa'ee oromoo haasa'u hin fiidanii saa'ee namni jaarsa waa'ee jaarsaaf jaartii haasa'u teessanii dhaggeeffatanii jechuudha. Arkitanii rakkoo teenya kana faamilii. Oromoo wanti bilisoomuu dinneef kanaaf bikka fayyadu osoo hin ta'in bikka nuun fayyadne dhaabbanna. Bikka tortoraan firaqaa allaattiif saree maree kan biraa maaltu dhaqaa jee Hacaaluu Hundeessaa akkas taane nu hundi keenyaa'u. Bikka nu mallee bikka kabajaan keenyaaf hin mallee bikka eenyummaa keenyaaf hin mallee dhaabbanne bikka mana keenyaafis gurra keenyaafis hin mallee bira dhaabbanne dhaggeeffanna jechuudha. Bikka gasaru garuu haadholeen teenya abbootiin keenya nu iyyaa jiran nu yaammataa jiran yoo dhaabbanneef du'aa irraa harkan rabbii biraa illee nama biraa illee waan harkattan tokko hojjechaa hin jiru jechuudha. Osoo iyyineef maata finne haadholee sun akkam gammatti nu akkam gamman oromoo akkam walii gamman rabbii nu maal jaa wallaahi nama miidhame tokko dhaabbachuun rabbii biraa illee sohaa barkattan jechuudha. Kun siyaasaa miti. Uummata miskiina waa takka hin beekne hojjetatee buluu malee hojjetee ganama bobbee galuu malee qoraan duudatti baadhatee aduu san keessa qotee biyyi keenya akka misoomaaf guddattu warra godhe keessaa uummanni irra dhumaa jiru jechuudha. Wallaahi uummanni amma dhumaa jiru uummata biyyi teenya akka guddattuuf misoomaaf akka biyyi sun guddattee bika guddaa akka geessuuf warra godhe irraa qotee bulaan tokko haati Oromoo takka duute jechuun ajjeefamte jechuun takkiin immoo qotee bulaan abbootiin Oromoo tokko ajjeefame jechuun biyyi sun wallahi
magaalaan baadiyyaa malee magaalaa ta'uu hin dandeessu. So haadholee teenyarraa abbootii keenyarraa daa'imman irraa dhaabuu qabdan. Saamichi dhaabbatuu qaba. Lafarraa buqqaasuun dhaabbachuu qaba. Hin balaaleffannaa arras boorus ta'e kana gisee nu biyya jisaan Maakii koo annama jabu maakii. Gaaffii mirgaa gaafachaa jirra irratti illee taatu. Oromoon siifin kan naqoo carraa. Oromoon mirga lubbuun jiraachuu biyya abbaa isarratti lafa isarratti qabaachuu qaba jechuun siyaasa takkiin mootummaa fonqolchuu miti. Bikka hundattuu mirga lubbuun jiraachuu namni baqannee nuti biyya namaa keessatti mirga lubbuun jiraachuu qabna. Biyya keenya keessatti garuu mirga lubbuun jiraachuu dhabaa jirra jechuudha. Kanaafuu uummata keenya irraa haa dhaabbatu. Arras boorus sagaleen teenya haa dhagahamtu. Bikka jirtanii sagalee keessan dhageessisaa. Dubbadhu hayyee. Dheengaddan dhufe miti argeera. Kan argitanii gaayis argitanii rakkoo nuti miti harka qabu argitanii sagalee warra ta'u miti warra qabu warra laaluu fi warra dhaggeeffatu warra silaan nuti kaasuu dandeenyu ka'aa iyyaa dubbadhaa warri jennu kun rakkoo qabu. Maaltu na beektaa maakii? Dubbii nama lamaa carraasiif kennaa. Dubbii nama lamaa nama 1,800 dhaggeeffataa jiran. Dubbii biyyaa fi dubbii eenyummaa garuu nama 900tti deebi'an jechuudha. Kana gizee laallu nama aarsasii nama gaddisiisas. Si kenne carraa. Maaltu na beektaa maakii? Dhugaaf taanaan dhimmi kiyyaa dhimmi mucayyoo kun nama takka nama lama akkuma ati jette. Kan garuu du'aa jiru nama 1000. Kan dhumaa jiru haadholee hedduudha. Argineerras keessa jirras kan nama aarsu immoo warra waan beekne warra qotatee galu warra qoraan guurratu warra jireenya gadadoo hamaa keessa jirutu osoo lubbuun oollee bullaa osoo jedhanuu ishuma lubbuu isaaniitiif oollee bullaa jedhan isaantu lubbuu isaanii dhabaa jira. Warri baargarii fi keekinya warri qabeenya guddaa iddoo gurguddaa jiru isaan nagaadhaan jiraatu. Akkuma ati jette kan du'aa jiran miskiin haadholee abboota qotee bulaa duddi isaanii cabee biyya keenya jechuun maal akka ta'e hin beeku. Kanaaf dhaamsi dabarsu sooshaal miidiyaan humna guddaa qaba. Namoonni nama 1,000 asirra jiran kun gadi ba'anii osoo viidiyoo takka hojjetanii lolli nurraa dhaabbatu duuti nurraa dhaabbatu mootummaan kan itti yaaduu qaba qaamni kana godhu kamuu itti yaaduu qaba jedhanii ta'uu jedhanii nama hedduu bira ga'a. Innaa kan waraana dhaabu qarshii miti kan waraana dhaabu humnas miti kan du'a dhaabu baqa nagahaa nageenyi jiru taanaan wanni tokko dhaabbachuu hin danda'u. Uummanni keenya oduu mandaraa fi wanta xiqqoodhaaf waan gatiin baas fiignee ilaaluudhaaf dubbachuudhaaf fiiguu caalaa lubbuu namoota ba'aa jirtu kanaaf haadha maanu. Maakii argitan dhugaa ta'e sagalee taa'aa turte viidiyoo garaagaraa hojjechaa turte diitu godhaa fi sheer godhaa fi nama biraanis gaa ofii keenyaafis ofii keessaniifis hojjedhaa. Tarii abbaa aangoo tokko bira ga'uu danda'a. Tarii namichuma ajjeesu san bira ga'uu danda'a. Waan ta'eef hin yaada. Adaraas isiniin jedha. Waa'een biyya keenyaa baay'ee rakkisaadha maati. Yaa Rabbiin furmaataa fidu wallaahi maa inni beekanii haadholee san gisee laaluu garaa ni balleessan wallaahi laasim. Nama guyyaa takka jireenya gaarii jiraatan hin beekne guyyaa takka of jaanii ta'anii hin beekne irratti rasaasni gisee rasaasaan dhahamanii dhiigni isaanii lafatti faca'ee hafu garaa na balleessa. Qotee bulaan mudhiin kutamee
aduu san keessa qotee ilmaan isaa jiraachifatee osoo ofiin baratin ilmaan isaa barsiisaa arra garuu yoo ajjeesan badii tokko malee ajjeesan yoo hirrifatin yoo sagalee hin ta'iniif namummaa hin qabdan jechuudha. Waan hunda dursa oromummaa dursa waan hunda dursa namummaatu dursa nama dura namni nama ta'ee sammooda waan ta'u bar namummaan bar waan bineensarraa adda ta'aniif bar waan sammuu itti yaannu qabnuufi bar. Rabbiin furmaataa fidu wanti ummata keenyaa kun wallahi garaa nama balleessa dubbattullee waan girgidda akkuma girgiddaa taafa jechuudha waan nama girgiddatti haasa'u jiru namni deebisaa sii kan hin jiru namni si jala awwaatu hin jiru tuffii rabbi haa gargaaru garuu rahmaanni dhagaa ka isaanis uume kanis uume ka warra dha'us ka warra duus ka warra aangoo irra jirus ka warra aangoo hin qabne humna hin qabnes uume waan jiruuf rabbiin ni harka waan ta'eef rabbiin furmaata isaa haa kan furmaata kan rabbitti dhiisna jechuudha. Humna yoo qabaanne bar rabbitti dhiistaami rabbitti dhiisna waa'ee ummata keenyaa. Rabbiin garuu wallahi laaziim waan isin gootan hunda waan arkuuf aangoo namni itti fufu hin jiru namni hundi irraa kufa jechuudha. Miiluu akkasitti cincaa'ee reefki isaa cincaa'ee du'e jechuudha. Akka seenaa keessatti dhageenyetti. Gaarii hojjettu ofiifi badaa hojjettullee ofiifi. Akkasii rabbiin isaan biraa jiraatu nuti arras boru sagalee hin taana. Hayyee galatoomi gaatis rabbiin sabri siyaa kan obboleessa koo. Tole galatoomatis fayyaa ta'ii. Garuu warri jaalatanii harkatuunis jaalatanii dhabuunis ni jira. Osoo micayyoo fiddee garuu waan takka waliin dubbanne natti tola ture micoon yoo hin jiraan rakkoon hin jiru ilma dhiiraati yaa obsii bakka tas jaalattu rabbisaa. Fakkaata amma dhufti as jala jirtan itti fakkaate. Eenyu maqaan isii? Seenaa jirta obboleessa keenya mana shugguxii Oromoo intala sabaa biratti barbaadamaa jirta. Seenaa yoo jiraatte lakkoofsa takka to'eeti seenii. Seenaa koodha. Seenaa akkam? Galata Waaqayyoo maakii akkam jirta waa'ee si jaaladha waa'ee si dinqisiifadha obboleettii koo nagaa naaf jirta. Galatoomii haadhu koo nagaan qabaa fayyaadha. Galatoomii akka dinqisiifatu takkatti hedduu kabajamee jiraadhu si jaaladha. Arra himatamteeti kan mana kana dhufte. Harraayyuu miti guyyaa tokko himatamee viidiyoo wayii na bira ga'ee makiinii naaf lolti naaf dubbattee deellaalee sirraa dhabee hin gaddee kanaafuu rakkoon qabu adabamuudha qophiidha maanin. Galatoomii na kabajuu keetiif rabbi si haa kabajuu namni kabajaan guddate nama kabaja waan ta'eef kabajamii. Itti aansuudhaan immoo obboleessi keenya gaamma dura baatii lama ta'ee jira bicha akkasi mana kana dhufee ture viidiyoo bayi jedhiin yoo itti tole haa baatu yoo itti tole rakkoon hin jiru dirqamaa miti fedhinnaa isiiti osoo baate bareedaadha. Maaltu ture amma dura dhufeetitii si himatee akka si jaalatu himatee akka ati immoo si hin barbaadu jetteen himatee waa hedduu himate miidiyaa irratti viidiyoon isin jira gizee meeqan gaafadheeni
ji'a ja'a akka obbolummaatti ji'a ja'a immoo akka jaalalatti waliin deemnee jirra jee yoo na jaalatte garuu Duubaayin jira Duubaay kootu naan jettee jee ni jaalattaayii jennaan gaafadhee eenin jaaladhaanii jee yoo ka jaalattu ta'e nama jaalataniif aarsaa guddaa kafalanii Duubaay dhaqiin jeen sababa sanii gorsa kee dhageetiin Duubaay dhaqee Duubaay gizeen dhaqummoo isiinis wal mari'adheetiin dhaqee Duubaayitti nan simanne na dheessitee jaa obboleessi keenya. Himataanis viidiyoo bahii nagaa wal gaafadha muhiit irraa kaasaati. Ummata keenya wallaggaadhaaf sagalee ta'a. Jidduun ummata keenyaaf jidduu seenaa. Mishi nagaa wal gaafadha. Nagaa jirtaa? Naguma obboleessa koo. Tarabdi fayyaadha. Maakii durattanii fuulli koo ni gurraachaa nyaara guureenaasaa garuu amma hiyyeecha bishaan gaaraaraaf hiyyeecha bishaan maaltu gabbisaadhaan. Kanaaf amma kolfee dhiifama nuu falchaa warri ezzaleertan. Okay, ammallee ni jaalattaanii jechuu. Taane hiyyeecha garaa guutuu bishaan raafuutu gabbisaa jedha Oromoon. Akkinaa galee jira hayyee taate. Hayyee amma seenarraa eegallaa seenaa dubbadhu nagaa wal gaafattanii. Hayyee seenaa ana gaafii si gaafadhe. Ishiin nan gaafanne. Ani gaafadhe ishiin nan gaafanne gaafadhu. Nageenyi karabbiiti waan ta'eef nagaa gaafadhu seenaa. Dheeressaa obboleessa koo nagaa jirtaa fayyaa keetii nagaa siif waa baay'atu akkam nagaa keedha. Obboleessa hoo waan jetteef xiqqishoo waan aarii fakkaata. Fuula isarraa akkasitti mul'ata. Hayyee seenaa akka inni jeetti gaama duras akkas jaalatu dubbatee ture mana kanatti. Yoo na jaalatte Duubaay koottuu jettee jirtaani? Maakii dhugaa dubbachuudhaaf laali. Dhugaa dubbachuudhaaf wanni kun qoosaa akka fakkaatu anatu taasise. Maaliif dhugaa ta'ee miidhaan isaa baay'ee cime waan ta'eef qoosaadhaan jedhee uummata sobuu jaaladhe jechuudha. Tokkoffaa dhiimoodhaan sirriitti itti muyaale. Ani akkan jaalallee hin barbaanne kanaan dura jaalalatti akka miidhame waan magaalaa kanaa akkanaa sa'uu barbaanne itti mee asradda'ee yookaan immoo akka galuuf seerumaanan ibsaafi ture. Ani himoodhaan biloogii faguunan gara tiiktookii dhufee otoon sodaatiin ifaan ifatti dubbatate. Qoosadhaa dhaabee asirratti hin jedheen na didee ittuma fufee innis itti fufnaan anis xiqqii keessa seenee tan fufee jechuudha. Waldiduun keenya dhufe kazaan dhumarraa si argee dhugaa ijuma kiyya laalaa akka dhugaa natti himtu barbaadaa jedhe Maakii. Jennaani ijuma isaa laalee tananii ani sin barbaadu sin jedha kootu bakka Dubaayin jedheen akkuma qoosaa ta'e jechuudha. Barii meeqaffaatti birrii 300 fi 30 irratti galchee waan hundaa fidee dhufe jechuudha. Anis otoon turiin waraqaan akka dhumuuf hin taasisee Dubaay dhufe. Si deebi'ee? Malee ati akka isin jaalanne itti himtee jirtaa jechuudha. Sirrumatti. Dheeraa carraasiif kan akka hin jaalanne itti himtee jirta. Yoo na jaalatte Duubaay kootuu hin jenneeni? Hin jenneen ija kee yoona si argeetu ijuma kiyya laalaa dhugaan dhugaatti yoo natti himtee yoo si